Godina Lixa Oromiyaa Wallagga Lixaa fi Wallagga Bahaatti hiriirri deeggarsaa yaadannoo gara aangootti dhufuu muummicha ministeeraa fi jijjiiramoota argaman deeggaruu irratti xiyyeeffate bahameera. Injifannoon gaaffii barootaa kunis seenessa qeenxee balleessee walooma itichuun finxaaleeyyii mataa gadi cabsee jijjiirama akka biyyaatti dhufe cimsuun biyyattii bittinnaa'uurraa kan oolche akka ta'e jiraattonni godina Wallagga Lixaa ibsaniiru. Hoggansi keenya muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed wanta qabatamaa nuun lakkaa'uu dandeenyu akka sabaatti keessattuu akka sabaaf sablammiitti hojii guddaa waan hojjeteef ani kaka'umsa mataa koon muummicha ministeeraa keenya si wajjin jirra si faana jira jechuufan hiriira kanarratti argamee jira. Hogganjaan kanatti bu'aan guddaan bu'ee naannoo Ashaaraa Magariisaatiin illee hojiin guddaan hojjetame yeroo mootummaan keenya Dr. Abiy badhaasatti argatee jiru waan ta'eef gammachuu guddaatu waan dhagahameef hiriira deeggarsaa kan irra baanee jirra. Jijjiirama akka biyyaatti arganne itti fufsiisuuf wal dhagahaa waliif abboomamaa muummicha ministeeraa cinaa dhaabbachuun gahee hunda keenyaatis jedhu. Injifannoo keenya gama dinagdeen, gama siyaasaan, gama hundaan arganne kana itti fufsiisuudhaaf wal dhaga'uun, wal dhaggeeffachuun, wal bukkee dhaabbachuun kan nurraa eegamu ta'uu isaati jechuudha. Keessattuu dargaggeessi keenya gaafa muummichi ministeeraa keenya gara aangoottas bahu aarsaa gurguddaa akka inni kaffalee hin beekne jechuudha. Bulchaan bulchiinsa godina Wallagga Lixaa obbo Solomoon Taammiruu uummanni Oromoo injifannoo gama siyaas dinagdeen argate kanaaf aarsaa qaalii kan kaffale ta'uu yaadachiisanii injifannoo harka isaarraa qabu kanas kunuunfachuu fi jijjiirama dhufe itti fufsiisuuf namni hunduu gahee isaarraa eegamu baachuu akka qabus dhaamaniiru. Abbaan badhaadhinaa, abbaan mootummaa kanaa ummata Oromoof sabaaf sablammoota biyya kanaa waan taataniif waan taaneef gammachuun keenya guddaadha. Muummichi ministeeraa keenya kallattiin ni qabatee jiru keessaa hojiitti gale keessaa hawaasa siyaasa afdaneessaa ijaaruudha. Haaluma wal fakkaatuun jiraattonni godina Wallagga Bahaa fi magaalaa Naqamtee hiriira deeggarsaa kan haala ho'aa ta'een bahaniiru. Mootummaa keenya dhaggeeffachaa hojiiwwan misoomaa akka biyyaatti qabaman akka cimanii itti fufan nageenya waloof dhaabbachaa hojjechuu qabnaas jedhu. Mootummaan nageenyi waara waan ta'e lafa qabatee jijjiiramni gama dinagdeetiin jalqabe akka inni itti fufiinsa gaarii akka qabaatuuf nageenya irratti hojii ciminaan hojjechuu danda'utu irra jiraata. Injifannoo kana itti fufsiisuu, itichachuu, tokkummaa keenya eeggachuu, karaa nagaadhaan immoo mareedhaan rakkoo jiru hiikkachuu kan jedhu kun mootummaa keenya biratti mul'achaa jira. Sabni keenyis kana amanee nus kana amannee guyyaan har'aa immoo guyyaa injifannoo, guyyaa tokkummaa, guyyaa jaalalaa itti mul'isnu, tokkummaa keenya immoo kan itti fufsiisnu muummicha ministeera keenya wajjin si wajjin jirra. Si cina jirra nu jabaadhu jechuudhaaf gara hiriira kanaatti anis garaa guutuudhaan akkaataa kanatti dhufneerra jechuudha. Bulchaan bulchiinsa godina Wallagga Bahaa obbo Waaggaarii Nagaraa jijjiirama bitootessa 24 booda dhufe yaadachaa fuuldurattis nageenya keenya mirkaneessuuf hojjechuun barbaachisaa ta'uu himu. Jijjiirama hamma kallattii hundumaan argameef injifannoowwan qabsoodhaan argame kana gara fuula duraattis akkuma kanaan dura nageenya mirkaneessuu keessatti bira dhaabbattan, misooma dinagdeetti fufsiisuu keessatti bira dhaabbattan, ijaarsa sirnaa keessatti bira dhaabbattan, ammas cimtanii akka bira dhaabbattaniif ergaa koof waamicha koo isinii dabarsuun barbaada. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Tulluu hiriira deeggarsaa kana irratti bitootessa 24 siidaa bilisummaa fi walqixxummaa uummata Oromoof ammoo gaaffii jaarraa olii kan itti deebi'e akka ta'e eeran. Adeemsi jijjiiramaa waggoottan 6 darban dinagdee biyyattii kufaatirraa baraaruun guddina ajaa'ibsiisaa galmeessuun kan itti danda'ame yommuu ta'u humnoota waloo qindeessuudhaan hojiilee hawaasummaa fayyadamummaa haqa qabeessa mirkaneessan sadarkaa hundaatti diriirsuu fi pirojektiiwwan gurguddoo rakkoo lammiilee bu'uuraan furan ariitii baay'inaa fi qulqullinaan raawwachuun kan itti danda'ame imalli waggoottan jijjiiramaa hojii dippiloomaasii kabaja lammiilee eegsisee fi biyyaalessaa mirkaneesseen Itoophiyaan waltajjii addunyaa irratti kabaja gonfachuu dandeessee jirti. Baga gammannee, baga gammaddan.